بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة إسلاما أكم جرت نجا كيسني النجا كنت قالت ربي الحمد لله أكسما وردفتوني أمن تابرا الشما أكم جرتو نجا كيسني نجا ربي بكجرتن تسني فبايت وندم كيسني فو سنين جدا Egaa hundi keessanuu baga nagaa fayyaa taatanii nagaan illee walitti deebine alhamdulillah summa alhamdulillah rabbiin fayyaa nagaa nu godhee kan nagaa walitti nu deebise rabbii guddaa galanni haa ga'u isiniin jecha guyyaarraa qophiin kiyyaa kutaa 8ffaarra geenya jirra. Egaa akkuma beekamu kutaa 1ffaa 2ffaa akkasumaan tartiibaan kutaa 8ffaarra geenya jirra isiniin jedha. Barnoonni kiyya kutaa 8ffaarraa keessattis waa'ee godaansa sahabotaa gara biyya Habashaa ilal Habashaa godaananii turan dubartoota meeqa dhiira meeqa akkasuma hijraan gara Habashaa yeroo meeqa godhame nama meeqatu biyya sanatti godaanee ture hijraa 1ffaa keessatti nama meeqa 2ffaa keessatti nama meeqa kana waa wal qabatu akkasuma waa'ee mootummaa biyya Kisraa yookaan biyya Ruum Faaris ka jedhamu kana wajjin kan wal qabatu waliin ilaalla jechaadha. Egaa namoonni haaraan gara chaanaalii kanaa dhuftan subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Buleewwan kiyya akka viidiyoon kun nama baay'ee bira ga'uudhaaf like akka gootanu share illee godhaa waan sinirraa hir'isuu hin qabu. Buleewwan kiyya wala jajjabeessinu wala guddifnu walitti sharroomuun walii yaaduu dhabuun bu'aa tokko nuuf hin qabu. Wal guddisuun immoo nuufis bu'aadha. Nama kaaniifis darbee nama biraa fayyaduu ni danda'a waan ta'eedhaafi kanaafiyyuu laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan akkana bira dhaabbattanu irra deebee kabajaan isin gaafadha. Gara barnoota keenyaatti darbinaatti haga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Dogongora jiru immoo nuuf sirreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Introo kana booda walitti deebina. Turtii gaarii gara viidiyoo. Egaa bismillahir rahmanir rahim jalqabni maqaa rabbiitiin jalqabna. Egaa dogongora keenyas rabbi nu haa eegu. Egaa gaaffii garuma gaaffii deebiitti deebina akkuma armaan gadiitti isiniif dhiyaataatii na faana turaa isiniin jedha. Gaaffiin kiyya tokkoffaan akkas jedha jechuudha. Sahaboonni gara Makkaarraa gara biyya Habashaa al-hijratu ila al-Habashaa maaliif godaananii jedha. Sababaan sahaboonni gara Madiinaa gara biyya Habashaa gara biyya keenya Itoophiyaa maaliif godaananii jedha gaaffiin kan koo tokkoffaan. Deebiin sababaan isaan biyya Makkaa keessaa ba'anii fi uummanni Qureeshotaa kuffaartonni Makkaan keessatti argamanu akka isaan diinii hin geggeeffanne rakkoo garaagaraa irraan geessifnaanii akka baqatan hijiraa bahan rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ajajanii jechuudha. Ergamaa rabbiitii gara biyya Habashaatti baqadhaa jedhanii utuu Makkaan keessaa gara Madiinaa hin godaanamin gara biyya Habashaa erganii jechuudha. Sababaan isaan erganiif sababa ummanni Qureeshotaa kan Makka keessatti argamanu diinii akka itti geggeeffatan ummanni muslimaa dhabanii jara azabnaan achumaan gara Habashaa akka isaan godaanan taasifatanii kaafirtoonni Makkaa musliimoota irratti miidhaa cimaa adeemsisaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi isaaniin jedhan gara biyya Habashaatti baqadhaa biyya sana mootii haqaa kan namni tokko isa biratti hin miidhamne tu jiraati gara biyya Habashaatti baqadhaa fa'inna bihaa mulukan laa yadlimu indahu ahdanii mootummaa kan namni isa biratti hin miidhamne tu jiraati gara sanatti baqadhaa jedhanii sana booda ergamaan akka gara Habashaatti uummanni muslimaa Makkaan keessa jiru akka isaan gara Itoophiyaa baqatanu itti maninaan hijiraa ba'anii jechuudha. Gaaffii lammaffaan isaanoo akkamitti simatanii hin simatanii moo hin simannee jedha. Yeroo sahabaan gara biyya Habashaa dhufan mootiin biyya Habashaa sun maqaan isaadha eenyu jedhama. Maqaan mootii biyya Habashaa sun maqaan isaadha eenyu yeroo sanaa fi ammas immoo uummata kana hin simate moo hin simannee jedha. Gaafiin kan koo lammaffaan.
Deebiin egaa isaaniin jedhanii ergasanii sahabonni gara biyya teenyaa dhufanii mootichi Habashaa beekamaan maqaan isaadhaa Annajjaash jedhamaa jechuudha. Maqaan isaadhaa Najjaashiidha jechuudha. Egaa akkuma isin beektanu akka gaariitti isaan simate jechuudha. Sahabaa ergamaan Rabbii gara isaa ergan kana akka gaariitti isaan simatee kana qofa irratti hin dhaabbanne sahabota erga qobsiisanii kaanii xalayaa rasuuli Rabbii salawaatu Rabbii wasalaamu alayhi salliillee irratti buusuun dagatinaa isiniin jedha. Isaanii barreessee xalayaa sana isatti erganii islaamawii jedhanii yaamiinsa isaaf taasisani. Awwaatee islaamummaa fudhatee jechuudha. Xalayaan yeroo itti ergame jedhe islaamummaallee achumaan fudhatee jechuudha. Biyyi keenya egaa biyya lolaa fi lolaan amante utuu hin taane risaalaadhaan amanne jechuudha. Risaalaan umti nutti ergamuudhaan ummata amanedha. Ummanni biyya keenya garuu ummanni biyya biraa lolaan seefiidhaan amananii jechuudha. Amanuu didanii dirqiidhaan biyyumti arabaa kunuu jechuudha. Mootummoota xalayaa itti ergamte keessaa isa qofatu islaamummaa fudhatee jechuudha. Yeroo sana mootummaan biyya biraa kan akka biyya Faaris, Kisraa kan jedhamanu xalayaa rasuuli Rabbii itti ergan cicciranii turanii jechuudha. Xalayaan kan biyya biraatti biyya Faarisii fi biyya Kisraa jedhamu biyya Faaris itti ergame jedhee mootummaan biyya sanaa ni cicciree jechuudha. Waraqaa itti ergame. Egaa akkuma Najjaashiin mootummoota hunda adda tahee xalayaa qeebalee islaamummaa fudhatee sana gaafa inni du'e rasuuli Rabbii sallallahu alaihi wasallam Jibriiltu dhufee itti himee jedhanii mootiin tokko du'ee jira jedhee Jibriil itti himee ture jechuudha. Gaafa du'a isaadhaa achumaan ergamaan Rabbii sahabota yaasanii badheetti yookaan bakkeetti yaasanii salaatul ghaayibii yeroo jalqabaatiif Najjaashi irratti salaatamee jechuudha. Salaata fagoo jechuudha. Salaatul ghaayibii jechuun salaata fagoo irratti salaachisanii jechuudha. Rabbiin rahmata isaa fagodhu akkuma inni islaamummaa qobsiisee Rabbiin jannata isaa keessa isaa qobsiisu jenna. Egaa yeroo jalqabaatiif salaatul ghaayibii salaanni fagoo Najjaashi irratti salaatamee jechuudha. Mootiin tokko du'ee jira jechuudhaan sahabaatti manii ergamaan irratti salaachisanii jechuudha. Sahabaan guyyaa biyya Paaris yookaan biyya Kisraatti xalayaa geessee maqaan sahaba sanaa eenyu jedhamaa jedha. Sahabaan xalayaa biyya Paaris yookaan Kisra biyya Ruum ka jedhamu sahabaan xalayaa sana geesse maqaan isaadhaa eenyu jedhama. Deebiin sahabaan guyyaa sana gara biyya Paaris yookaan biyya Roomaatti ergame Abdallaa ibn Huzaafaa jedhama jechaadha. Abdallaa ibn Huzaafaa risaalaa Paarisii kan geesse gaafa ergamaan Rabbii jiranuu jechaadha. Biyya sana geessee gaafa risaalaan Madiinarraa itti kennamee gara biyya Paaris yookaan biyya Ruum geessii jedhamee yeroo geessee jedhee waraqaa kana ergamaan Rabbiitu itti kennee jennaan inni turjumaana namaatii afaan Arabiitiin maqaa Rabbiitiin jalqabee booda maqaa ergamaa Rabbii itti aansee jechuudha. Seenaan isaa dheeraadha, isinirraa gabaabsee isinii dubbadha. Waraqaa kana erga itti geessee jedhee Abdallaan kuni mootii biyya Kisraa yookaan biyya Ruumiitti waraqaa sana dhaqee kennee jechuudha. Yeroo dhaqee waraqaa kana ofumaaf dubbise yeroo dubbise jedhu maqaa Rabbiitiin itti aansee maqaa ergamaa Rabbii itti aansee jennaan achumatti dhaabii jedhee mootiin biyya yeroo sana. Achumatti dhaabii maqaa kan koo dura aansuu dhiiftee innati maqaa Muhammad irratti dubbattu maa inni ana dhiiftee jedhee utuu achumatti dhaabee deeni risaalaatti dhufe waraqaa ergama Rabbii barreessanii itti ergan utuu hin dubbisin waraqaa achumatti dhaabee waraqaa achumaan cicciranii jechuudha. Achumaan cicciranii gatanii narraa baasaa jedhe. Abdallaa kana narraa baasaa jedhee waraana ajajee waraana achumaan gadi baasanii inni achumaan dubbiin akka hammaataa jiru erga baree jedhee achumaan gaala isaarra bu'ee Madiinatti deebi'ee jechuudha. Abdallaa ibn Huzaafaan kun. Yeroo inni gara Madiinaa deebi'ee jedhee ergamaan Rabbii ni gaafatanii jechuudha. Risaalaa kana maal akka inni godhe. Achumaan sana booda rakkoon garaagaraa akka irra gahe sana booda immoo waraqaa isinatti kennitan mootiin harkaa fuudhee cicciree jedhee itti mee jennaan mootummaa ergamaan Rabbii mazzaqallahu mulkahu jedhanii abaaranii jechuudha. Rabbiin mootummaa kan kee haa cicciru jedhanii du'aa itti kadhatanii ergamaan. Achi sana booda kana qofatti hin dhaabbanne
mootiin biyya Kisraa kun yeroo sana biyyi Yaman isa jala jirti jechuudha. Achuma waraana biyya Yaman jirurraa nama ajajee jechuudha. Nama lama gara Madiinaa deemanii akka ergamaa kana qabanii itti fidan. Inni ergamaa Rabbii ta'uun barre warri Yamaniis. Nama lama erganii jennaan jarri Yamanirraa ka'anii dhufanii jechuudha. Biyya Madiinaa dhufanii akkasitti biyya Kisraa yookaan biyya Ruumirraa ajajamnee dhufnee isin qabuudhaafi jennaan ergamaan Rabbii arra waliin bullaa jedhanii tasgabbiidhumaan obbira bushanii jechuudha. Nama si qabuu deemu, nama diinatti si geessuu deemu, obbira bushii taate toosi ta'e. Isaan obbira bushanii ganama ala kaanii jedhan egaa qophaa'aa deemsi gaheeraa jedhani warri dhufan kun. Sana booda ergamaan Rabbii mootiin isin biyya Kisraa eda halkan ajjeefamee bulee jedhaniini mootummaa isa sana immoo kan ajjeese ilma isaa maqaan isaadha. Mootiin isin jettanu inni eda halkan ajjeefamee bulee Rabbiin du'aa gaafa ergamaan mazzaqallahu mulkahu Rabbiin mootummaa kee cicciru jedhanii itti kadhatan sana Rabbiin qeebalee fi inni halkan sana ajjeefamee bulee namichi ajjeese ilma isaa ilmuma isaa Shirawaahii jedhama maqaan isaadha. Isatu ajjeese jechuudha. Du'aan ergama Rabbii takkatu Rabbiin qeebalee fi jechuudha. Haala kanaan Rabbiin mootummaa sana balleesse jechuudha. Kana qofatti hin dhaabbanne gaaffii sadaffaa Abdallah ibn Huzaafaan kuni guyyaa lola zamana amiira eenyu keessaa waraanaan booji'amee ture jedha. Ergasiis immoo kana irratti hin dhaabbanne lola deeme ture, lola wayii keessatti booji'amee ture jechuudha. Hin qabame booji'amuu jechuun waraana utuu lolaa jiru diina harkatti qabame jechuudha. Waraanatti lolaa ture sanaan hin qabanii jechuudha. Waraana kamiin keessatti ammas immoo zabana kaliifaa kamii keessaa kan inni lola deeme lola sana keessatti booji'amee rakkoon garaagaraa irra ga'e ture jedha gaaffiin kan gosa sadaffaan. Deebiin zabana kaliifaa lammaffaa Umar ibn al-Khattab yookaan Umar al-Faaruq kan jedhamu jechuudha. Zabana sana keessa kan inni lola deeme, lola ni deeme immoo loluma maxalayaa biyya Ruum yookaan Kisraa biyya Paaris achitti utuu lolaa jiru lola keessatti booji'amee jechuudha. Abdallaan kuni achitti booji'amee qabame jechuudha waraanaan. Erganni qabamee jedhee gara mootii geeffamee ammas qabamee yeroo gara mootii geeffamee jedhu baay'ee azzabanii jechuudha. Erga azzabanii jedhanii mootii yeroo sanaas isa qabee ani waa hunda siifan jijjiiraa jiruu badhaadhinaa waan ati feete siifan godhaa sinduroomsaa kanaafiyyuu amantaa kee kana gadhiisii yoo feete aangoo koo kana siifan gadhiisaa jedheenii jennaan. Aangoo kee kana mitiitu aangoo addunyaa kanaa unaa kennite ani amantaa kan koon gadhiisuu hin barbaadu jedheen. Cumaan sana booda azzabuutti ka'anii jechuudha. Shiboodhaan hidhanii gara fuutti ka'anii tumanii dadhabanii amantaa isaas gadhiisuu dide. Sana booda immoo kana qofattis hin dhaabbanne dubartii zamana sanaa dubartii akkaan bareeddu kan ijoollee taate kan faaya nama hawwatuun kan nama waswaasuun faayamtee mana inni hidhamee jirutti ol galfamtee jechuudha. Waa akkasiin gootullee maal akkasiin hojjettullee itti himamee jechuudha. Olitti galfamtee achumaan cufanii sana booda inni achumaan ijarraa gara galfatee taa'ee jechuudha. Sana boodas keessa namatu jira, bineensatu jira, wanta akka ilaaluutti ilaalle jechuudhaan. Achumaan haati dubartiin achi keessa dhuftee seente kuni ofuma siitiifuu sodaachuuttan ka'ee jettee yeroo gaafatamtee jettu achumaan asirraa na baasaa jettee yeroo baate jettu nama ta'ee koo bineensa ta'ee koo iyyuu nan laallee ani fayyaadhuma ta'uusaa iyyuu nan shakkaa jette. Subhaanallah imaana gaa namni imaana qabu akka kanatti maasiyaarraa illee of tiksaa jechuudha. Dubartiin akkaan bareeddu yeroo sibira fidamtee jettee ilmi namaa gaa abbaa rabbiin imaana kenneen malee badii keessa galuunsaa waan hin hafne jechuudha. Inni akkasitti badii kanarraa of qabee sanaanii dadhabanii kana booda immoo nyaataan azzabanii jechuudha. Nyaata irraa kutanii nyaataan azzabanii nyaata kana erga guyyaa meeqa qaama isaa laaffisanii jedhanii nyaata booyyeetii fi kamrii itti fidan. Achumaan Abdallah ibn Huzaafaan kun hin didee jechuudha nyaata kana. Nyaata kana didee yeroo jedhu maafi nyaannee jedhaniin garuu akka amantaa kootitti naaf eeyyamamaa garuu an nyaadhee isin gammachiisuurra immoo duunaa wayya dhiisunaa wayyaa jedhee
nyaata kana indidee jechuudha nyaata jarri dhiyeessaniif. Garuu akka amantaatti hin eeyyamamaaf namni tokko yoo aduwwiidhaan qabamee nyaata shari'aan amma waan akka booyyee nyaata biraa waan haraama waan shari'aan hin ajajne kan azabame kan namaaf dhufu yoo ta'e lubbuu kan kee baafachuudhaaf yoo nyaatte rabbiin illee sin gaafatu jechuudha. Kanaanis dadhabanii sana booda muslima nama lama hidhanii shiboodhaan fidanii jechuudha. Zayitii nama lama baachisanii fidanii subhaanallah rabbiin ka jannataa gaa isaana godhu. Zayitii nama lamaan baachisanii fidanii zayitiin akka malee danfee jiru nama lama keessa buusanii jechuudha zayitii sana. Zayitiin daqiiqumatti fooniif lafee gargar baasee jechuudha warra keessa bu'e sanaa jechuudha. Achumaan Abdallah ibn Huzaafaan kun ni boo'ee jechuudha. Yeroo boo'ee jedhu amma mootichi keessaa tokko jara kana keessaa tokko argee dhaqee mootiitti himee achumaan amma hin sodaate jedhaniiti kan jarri yaadan. Achumaan mootii yeroo dhufe gaafate hin sodaatte maaliif boossaa jennaan ijatti baasee ani sodaa kanaa miti jedheen. Ani lubbuu kan koo kun tokkittii ta'utu na boossise. Utuma akka jara kana amma du'ee keessa na buuftee amma keessaa ba'ee ammas itti na deebistee utuu lubbuun kan koo akka rifeensa mataa kootii kana baay'ate ammas du'ee utuun ka'ee keessa buufameen hawwee jedhe. Inni kan inni boo'eef kana lubbuun koo tokkittii ta'uudhaaf an boo'ee jedhe. Ammachumaan mootummaan Kisraa kun ajjeefnus marii godhanii ajjeefnuu dhiibnus sumaa faayidaa argataan jirru. Jarri inumaa isa azabamaa jiran kana yeroo argan immoo itti jabaataa jiru waan ta'eef ofirraa gadhiibnaa murteessanii gaaffii tokko dhiyeessaniif dhumarratti. Gaaffiin jarri dhiyeessaniifis maa inni yoonii fi mataa koo kana dhungattee sin gadhiisaa jedhee mootiin biyya Ruum yookaan biyya Kisraa jechuudha. Sin gadhiisaa jennaan egaa yoo waan tokko naa goote sin dhungadhaa jedheen garuu waan sana naan gootu taanaan hin dhungadhu jedheen. Innis musliimoota asitti azabaartu kan hiitee jirtu yoo naa gadhiifte mataa kee nan dhungadhaa rabbii kan koo immoo dhiifaman gaafadhaa jedheen. Yoo kanan ta'in ani dhungadhuu jedhee mataa kan kee ammas sodaa keetiif. Achumaan kana booda musliimoota hundayyuu siifan gadhiisaa jennaan mataa isaa dhungatanii akka mataa mootii sanaa dhungatee achumaan akkanatti musliimoota gadhiifate jechuudha. Egaa sabriin akkasii rabbiin sabrii fi imaana rabbi nuuf kennu ilmi namaa imaana yoo qabaate amantaa ofirratti akka kanatti jabaataa jechuudha. Rabbiin jabaa namaa nu haa godhu kan wanti tokko hin sossoofne jechuudha. Yeroo ammaa kana akka kanatti azabamuu miti namni kabalamnaanuu amma tokko amma inni irratti dhaabbatu rabboon santu beekaa garuu murteessaan imaanaa jechuudha. Rabbiin imaana nuuf kennu ikhlaas taqwaa rabbi nuuf kennu isniin jedha. Egaa namni imaana qabu amantaa ofirratti akka kanatti jabaatee dhaabbataa jechaadha. Imaana qabaachuun murteessaadha. Namni amantaa ofii haala kana yoo jabeeffatee jedhe wanni fedhe irraas hin deebisuu jechuudha. Rabbiin imaana gad dhaabbata kan wanni fedhe hin sossoofne kan rakkoon dhufee balloo irrattis nama irratti sabbaru rabbi nu haa taasisu. Egaa dhaggeeffattootaaf kabajamtoota hordoftoottan chaanaalii koo jalatti argamtanuu qophiin guyyaa irraa qabadhee dhufe haga ammaatti kan na wajjin turtan kana fakkaata. Haga qophii biraatiin walitti deebinu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Like share gochuu hin dagatina. Barnoota biraatiin haga walitti deebinu. Bye bye. Nagaan naa jiraadhaa.